Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkabsaa kana keessan ana obboleettiin keessan nagaa guuturraa afaa qaba nageenya na bukkee ture simbirallee haa jiraatu suniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii kootti dabalamaa kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Hammalee deeggarsa keessan akkuma itti fufetti haa ta'u like share gochuudhaan akkasuma yaada qabdan komentii jalatti barreessuudhaan walaa jajjabeessinu isiniin jechuu jaaladha obboleewwan koo. Egaa deebi'ee dhufee jira. Akkuma jalqaba irratti argitan kana maaliif jennaani waa'ee gannii kana yeroo baay'ee namoonni baay'een irraa dubbataa ture tibba darbe keessattuu suuraa ishee namni gabbaasee irraa hin dubbatin hin jiru. Ani walumaa galatti dhugaa rabbii ija namaatitu ishee nyaate hin jedhe gaafa ganni oroo dhukkubsattee gargaarsa gargaarsatu ishee barbaachisaa duukaa dhaabbadhaa jedhamee toonii dhugaa miidiyaa irratti arguu qallaala kana keessa koottillee natti hin dhagaamne. Haa ta'u malee immoo kan nama dhukkubsullee waaqa kan nama fayyisus immoo rabbiidha. Garuu gaafa laaltanii itti hubattanii gadi fageessitanii laaltan jechuudha. Iddoo tokko tokkotti baay'ee jechuudha. Ishee yookaas immoo abbaa dhimmaa osoo hin taane namoota alaalaa yookaas immoo namoota akka keenya kana teenya ilaalluyyuu jechuudha. Baay'ee giraa nama gala jechuudha wanti ganni kun jechuudha. Maaliif jennaani jalqabuma akka biyya Dubaay yookaas immoo gara Dubaay imalteetti wanti tokko jalqaba isin hin qabina. Maaliif jennaani jalqaba gufuun akkasiin dha'uu qabdeennaani deddeebitee akkasiin sin ooftu beeka. Maaliif jennaan ganama keessattuu fakkeenyaan isin fudhadhaa namni gaafa ganama imaltuu tokko yookaas immoo lafa yaade tokko dhaquuf ka'u yoo ganama gufuun oofte maal jedhu har'a guyyaan koo bareeda miti yookaan guyyaa gaarii miti jedhu. Kanaaf namoonni akkas jedhu maaliif fakkeenya isin fudhadhe beektanii waa'een gannii kun jalqaba akkuma biyya Dubaay imalteeni kan chaalenjii hedduun ishee mudate jechuudha. Haa ta'u malee immoo deemaa dhufanii jeetoonii har'a lubbuu isheetiif iyyuu yaaddeessa waan baay'ee nama annoo jedhu jechuudha. Walumaa galatti maalan asirraa dubbachuu barbaada obboleettii keenya Waaqayyoo rabbiin si duukaa haa goru. Maaliif jennaani kan nama wajjin ta'u kan nama hin ganne kan yeroo qabanis yeroo dhabanis akkasumas immoo kallattii kamiiniyyuu haala kam keessattuu laalee kan nama hin ganne rabbiin tokko qofaa ammas immoo rabbi sin gatini Waaqayyo si duukaa haa ta'u inni hunda caalaa si duukaa haa ta'u inni harka isaa sirra haa qabatu siin jechuu jaaladha. Akkasumas immoo obboleewwan kiyya hundi keenyayyuu agarrees dhageenyes jirra. Maaliif jennaan micayyoon kuni kaleessa gizee iddoo rakkataa haala isheedhaaf hin mijanne keessa jirtu sanayyuu kan ofii isheetii yookaan rakkoo mataa isheetii martee irra teessee akka nama hin rakkanneechi kolfaa as baatee yeroo kamiyyuu ijoollee hedduudhaaf obboleewwan keenya hedduudhaaf keessattuu anumaa wal qabatee ijoollee gola namaa jiran namoota hedduudhaaf sagalee ta'aa turte. Haa ta'u malee har'a mootu isheef namni dirqama duukaa dhaabbachuun akkasuma akka isheen kaleessa namaaf sagalee ta'aa turte nuti mootu isheef sagalee ta'u akkasuma kallattii kamiiniyyuu waan qabnuun illee ishee duukaa dhaabbachuun dirqamaa jechuudha. Maaliif jennaani nuti hammam yoo ta'eyyuu kaleessa akka ishee sanatti yookaas haala rakkataa san keessa jiraachuu baannullee yookaas hamma sanas immootu baay'een warroonni akkasitti rakkatanii jiraatan jiraachuu danda'u. Akkasumas immoo warroonni hamma ta'e tokko aara galfii qabnu hin jirra. Kanaaf sagalee taananii kallattii kamiiniyyuu namni hamma dandeettii isaatiin kadhannaadhaanis ta'e maallaqaan akka duukaa dhaabbannu isiniin jechuu jaaladha. Inni lammataa wanti dubbachuu barbaadu maalidha? Ijoollee baay'een waa'ee gannii kana wal qabatee kana duras ajandaawwan hedduu akkasumas wantoota baay'eetu dubbatamaa ture. Ammas immoo namoonni barreeffama yookaan mata duree akkasiillee qabatanii dhuftanii of eeggannoo cimaa godha. Maaliif jennaan obboleewwan koo har'a tarii akka ilaalcha sammuu keenya keessaa maddeetti wanti nuti goonu sun nuti sirrii ta'ee toonii hojjechuu dandeenya. Garuu immoo wanti sun sirrii ta'uudhaaf dhiisuusaa namoota bukkee keenya jiran namoota nurraa halaala ta'anii nu laalan isaan sanaaf gala yookaas immoo ifa ta'aaf wanti badaanis gaariinis jechuudha. Namoota sin duuba deebi'anii sin laalan santu badii keessanis gaarummaa keessanis isinitti himuu danda'a waan ta'eef. Innis maalidha? Warroonni mata duree tigistitu qoricha nyaachisee akkas taate ganniin qoricha nyaatteeti warri jettanii waan hin agarre waan hin dhageenye tokkotti obboleewwan kiyya. Maaliif jennaani
namoonni hollaa keessaniitu yoo akkas immoo baay'ee sin gammadu. Maaliif jennaan isaan waliifuu hin tolanii akkasumas immoo waliyyuu hamma kana miidhanii nuti immoo halagaa osoo isaan itti maxxannee maal nu godhu waan jedhu. Kanaaf wantoota baay'ee akkasitti nama kan biratti iyyuu jechuudha hamilee keessan cabsuu danda'u, eenyummaa keessan arrabsiisuu danda'u, hin raawwatinaa hin dubbatinaa irraa osoo hin agarree osoo waan sana keessattuu namni bara kana waan ijaan arge osoo hin taane waan gurraan dhaga'e sanayyuu tokko yoo dhaga'e lama godhee lama yoo dhaga'e immoo afur godhee irraa dubbata waan ta'eef kanaaf waan hin agarree waan hin dhageenye tokkotti sim jettanii tooniyyuu jechuudha. Mata duree godhatanii yookaas immoo ajandaa godhatanii irraan dubbatina. Maaliif jennaani mucayyoon kun battala kanatti amma gargaarsatu barbaachisaa jedhanii gargaarsa. Kanaaf akka namoonni ishee sagalee ta'an namni hin dhageenye akka dhaga'an namoota sana biraan ga'uudhaaf sagalee ta'uu dandeessan. Garuu mootuu sa'aatii kanatti isheedhaaf lubbuudhaaf namni mirmataa jira. Isin immootu ajandaa biraa uumtanii ammas jara kana walitti buusuu ammas immoo san caalu kan darbe sana caalaa akkas ammas immoo dubbiin sun deebi'ee ka'u gochaa jirtan. Kanaaf akkasin godhina obboleewwan kiyya. Maaliif jennaani dhugaan isinin jedha. Maaliif nama sodaa yoo dadhabne waaqa sodaadhaa. Bakka itti dubbattan sanatti eessattan gaafatamaa wanti kun sirriidhaa argee jira ani ija kootiin jedhaati waan hubatamaa sanaa irraa dubbadhaa. Ani gama kootiin amma yoonatti dhukkubsattee jirti garuu dhukkubni ishee baay'ee ulfaataadha. Hamma kana yaalamuu qabdi dafteetu gargaaruu qabna duukaa dhaabbadhaa waan jedhu malee ganniin qoricha nyaattee mana yaala galte. Doktorri qoricha nyaatte jedhamee tooni irraa dubbatameera waan jedhamu hin dhageenye gama kootiin waan hin dhageenye irraan dubbadhu amma fakkeenya jechuudha. Akkuma nama kamiyyuu TikTok irratti argee jennaan sheerii godheera karaa Facebookis dhufee sheerii taasisee. Garuu mootuu waan amma ijoollee baay'een mata duree godhatanii yookaan ajandaa godhatanii irraa dubbataa jiran hin dhageenye waan hin agarree irraa hin dubbadhu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf dhuguma gurra keessaniin ogguu namni ishee bira jiru yookaan namni ishee yaalchisuu dhaqe suni irraa dubbatu dhageessa yoo ta'e natu dogoggore dhiifaman isin jedha. Ammootu jechootuma miidiyaa kanarratti asiif achi deddeemu walitti fiddanii toonii dhugoomsitanii irraa dubbattan yoo ta'e waaqa sodaadhaa. Waan akkasii obboleewwan keessaa walitti buusuudhaaf isaan wal lolaniif wanti isin gidduudha argattan hin jiru. Tarii akkuma kana dura ajandaa godhatanii irraa dubbachuu kallattiiwwan garaagaraatiin jechoota hambiraa itti dabaltanii tooni namoota baay'ee walitti buusuuf yoo ta'e malee wanti kuni osoo dhuma ta'eyyuu garuu mootu eenyumtuuyyuu mootu jechuudha. Maaliif ganni soo taate akkuma nama kamiyyuu jireenya mataa ishee jiraachuudhaaf tattaafatti. Tigistis yoo taate immoo gola namaa keessatti kan shintibeetii gandaa dhiqaa jirtu jijjiiramuuf jiraachuu fi kanaaf ishee kamirra caalteet isheen immootu kan qoricha ishee nyaachistu akkasumas immoo namooti qoricha namaaf kennu sun jireenya akkamii kana maaliif ammam ta'e yoo ta'e eenyuun olittiyuu jireenya bareedaa tokkoyyuu namni sun jiraataa jira yoo ta'e bakka sana bu'ee jiraachuu hin danda'u. Jireenya nama sanaa dhaqee jiraachuu hin danda'u. Qabeenya nama sanaa dhaqee argachuu hin danda'u. Sababbii maaliif namni qoricha ishee nyaachisuu danda'a waan jedhu dudduuba garagaraati laalaadha. Haa ta'u malee mootu yeroo hundaa waan agartan yoo ta'e malee waan dhageessan irraa dubbachuudhaaf dabarsitanii too namoota biraatiif immootu isinillee itti dabaltanii ifa gochuudhaaf hin yaadinaan isinin jedha akka gama kootti yoo dogoggore dhiifama. Maaliif jennaan namni akka ilaalcha isaatti irraa dubbata waan ta'eef jechuudha. Obboleewwan kiyyaa na of kalchaa isinin jechaatidha kanan irraa dubbataa jiru jechuudha. Kanas maaliif nan arge kallattii garaagaraatiin namoota baay'eetu tigistii qoricha nyaachise waan jedhu jechuudha. Kanaaf ani gama kootiin hin jennellee hin dhageenyellee kanaaf dhugaan isinin jira gaarummaa dubbachuudhaaf gaarummaa hojjechuudhaaf yaa ariifannu. Maaliif jennaani amma waan badaa hojjechuudhaaf waan badaa irraa dubbachuuf ariifannu sana waan gaarii dalaguudhaaf maaliif namoonni tokko iddoo tokkotti gizee akkas jettantu jira. Maaliif bara kana inni gaarii dubbates inni soba dubbates qixxeedha. Ndaawum kan soba dubbate santu irra amanamaadha waan jedhuuf dhagaa jechuudha. Isin amma dirqama waan soba ta'e tokko dhugaa fakkeessitanii namni akka isin amanu barbaadammoo dhugaa dubbattanii waaqayyoon akka isin argu barbaadan. Maaliif jennaan waan sin dalagdanii namni ammam barbaada yoo ta'e maaliif jennaan namni waan tokko waan sin godhuun qabu dirqama nama sana fakkaatanii yookaan fakkeessitanii dubbachuu diddanidhaaf namni mureellee isin hin gabaabsu
sinillee jiraachisuu hin danda'u. Bakka keessan bu'ellee jiraachuu hin danda'u. Maaliif jennaan kan isin hin jiraachisu Waaqa tokko qofa. Kanaaf immootu har'a waan gootan kanatti waan dalagdanitti kan itti gaafatamtan eenyu biratti boru Rabbi tokko biratti. Kanaaf waan boru Rabbi biratti isin gaafachiisu waan boru jireenya keessan galgalaatitti gufuu isinitti ta'u tokko hin dalaginaa malee har'a abalumaan laan jedhaan illee akka abaluutti dhugaa fakkeessa jettanii dubbachuuf yaaltan taananii maaliif dacheerra hamma jirtanitti qofa of argaa jirtanii akka dachee kanarraa immoo sokkaa jirtan of hin agarree jechuudha. Kanaaf akkasiin godhina obboleewwan kiyya jechuudha. Yeroo tokko nama wajjin jiraachuudhaaf fakkeessitanii jiraachuun dirqama miti. Maaliif akka nama sanaatitti namni sun fakkeessitee akka kootti na wajjin hin jiraattu yoo isin hin jedhallee ta'e akkas immootu akka nama sanaatitti sobdan malee hiriyaasaa ta'uu hin dandeessa yoo ta'e nama sanarraa cirumayyuu balaaleffadhaa irraa fagaadhaa. Maaliif jennaan namni suni karaa gaariirra miti kan isin qabaa jiru karaa seexanaatirra isin qabaa jira. Kanaaf ani immoo nama karaa seexanaa hordofinaan jedhu tokko maafan isa hordofare. Maaliif jennaanii hammam takka ani yeroo baay'ee irraan dubbadhalle jechuudha. Osoo hammam takka baay'ate sobni dhugaa xiqqoo ashannafachuu hin danda'u jechuudha. Dhugaadhuma xiqqoo santu miizana gargaricha. Kanaafi lafa dhugaatitti waan maaf lubbuu keessanitti hin dhabne dhugaan isin hin jedhaani. Maaliif namni bakka keessanitti jireenya keessanitti waasii isiniif ta'u waan hin jirreef jechuudha. Lubbuu keessanitti namni waasii isiniif ta'u hin jirre sababa ta'eef kanaaf wantoota akkasii hin dalaginaan isin hin jedhaa. Walumaa galatti amma kan dubbatame gargaarsa fi yookaas immoo akka mucayyoon kun gargaaramtu akka yaallamte Waaqa gaditti nutillee bira dhaabbanne akka ishiin dhukkuba kana fayyitu yookaas immoo yaalii gahaa argattuudha fi kana gochuudhaaf irratti dubbachuun eenyumayyuu hin cubbamsiisullee eenyumallee hin miidhu. Gaarummaan abbaadhaa fi akkuma isheen kana dura namoota hedduuf sagalee ta'aa turte sagalee ta'aa fi kasaniin alaa garuu namoonni jechootaan amma isinii kaasee sana tirfii fiddanii dhuftanii hamma waan tokko qorattanii dhageessan ija keessaniin agartanitti irraan dubbatinaan isiniin jedha. Yoo dogoggore dhiifama naaf godhaadha. Nama ta'ee namni hin dogoggorre hin jiru. Egaa obboleewwan koo kuni dhaamsa kooti. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti immoo turtii gaariin isiniin jedha. Waan dhageeffattaniif galatoomaa. Yaada qabdan komentii jala naaf kaa'aa. Dogongora koorra nan deebi'a. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaariin isiniin jedha. Nagaan naaf turaa.